السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون داوتوت عم قايشو جرتني سنين جتشا عم قاين الرا ايس جروت من بلوتين جربو من بلوتين بلو برباد رف بلو ما ميديا خنرت داوتون خينيا خان بيا على جرتن كبيا جرتن كبك هند جرتن بيتن بلو بيا عربات انا خيستين ركتوت اورومودا هندو چنا دابچو تورسني arra isumatti deebiteeti gaa dubbiin isumaa qabame isumaa qabanii hidhanii qofaa miti ni tumanii duyda isaa kana hunda gartee ulee jirma gurguddaa yookaan muka gurguddaa biyya keenyatti namni gartee mataa kan akkana godhee deemuun san gartee san makiinaa keessaa baafatanii qaceello tumanii ati gaa balloonni nama jiraadha. nama humna qabu irraa hafe malee sila arra nataate namni sila achiin ka'u qabrumatti yaatu dhufan malee jechuufiin sin jechuudha. Kanaaf gaa balloon walirra namni gaa humna qaba irraa hafe alhamdulillah baga rabbi irraa hambise daawwattoota kiyya balloon akkasitti qabamee jechuu isin beeksisuudhaaf balluma jabaan Rabbuma namtichuma silaa agartee gurbaa jabaadhaa qabnu biyya tana keessatti gurbaa dirmataadhaa qabnu bakka hunda dirmata bakka hunda dhaqa nama hunda cinaa dhaabbata miidiyaa kanarratti warra YouTube kanarratti bakka hunda cinaa dhaabbatu isa harakkate cinaa hidhan cinaa fannisan cinaa siriitti godhan cinaa hidhanii wali goggoosan cinaa hawaalaarraa buusan cinaa kafannisanii hawaalaa biyyarraa buusan cinaa dhaachi dhaqee dhiisa aboonni kun akkanaami jawuu ture nama gartee hanga liphuutti hidhamuu miti maallaqa qopheeffatanii maallaqa guddaadhaan maallaqaan jechuudha maallaqaan ati yoo maal yaada juudhaaf walleenuu hinaaftee gaa namni keenya irra guddaan keenya ni hinaaffaadha guddanna hinaaffaan tun rakkoo guddoo fiddii hinaaffaan waa'ee balleessitii wal nama balleessitii hinaaffaa sababaa hinaaffarraa ka'een balloo hidhanii hidhaa jira daawwattoota hordoftoota keenya haala inni itti bahu nu wajjiin isinis tattaaffii gootan godhaadha. Kanaaf ballootu hidhameen isinin jagaa kanatti aansee har'a waniin asinii beef maaliif balloon hidhamaa balloon yoo hidhamee nuti akkam taana ni teenyaa ni rafna balloon hidhamee maal godhuu qabna yaada jiru isinilleen gorsa adda addaan nu kan nu turtan nutis waan itti idaannu balloon hidhamee akkamitti gallee rafna. Kanaaf daawwattoota keenya nutis harakaata qabnu goonee waan qabnuun humna qabnuun dandeettii qabnuun lubburraa ilaa hanqa lukkutti balloo baafachuun keenya dirqama nurraa eeggamu daawwattoota keenya galleen rafnu akka galleen rafne isinillee nu beekaa. Kanaaf asiis namuma silaa gartee nama keenya jedhamuutu nama bitee nama hiisisa namuma silaa gartee nama hiisisuun irraan fakkaanne nama tumsiisuun irraan fakkaanne nama gartee silaa biyya feetetti akkaataa feetetti irraan tolle irraan fakkaanne irraan eegamne nama tumsiisuun irraan eegamin nama tumsiisa biyya kanatti nama egaa namni balloo arraan ta'e ni beekama nama beekamuu dhabuu miti nama beekamu tokkoffaa Sheek Tartiibii lammaffaa biiftuudha. Biiftuun maaliif mucaa wardaadha maaliif mucaa aayyotaa taatobsan cinaa dhaabbatta mucaa makluuqa dhabamsiifte makluuqa gaara keessa geessanii isaa fi jaarsii isiitii fi jaarsii biiftuutii fi isiin iyyisiisan san maaliif cinaa dhaabbatta balloodhaan jechuudhaan sababaa kanarraa ka'een balloo nama meeqaan maallaqa waliin boonii maallaqa guddaadhaan balloo hiisisanii tumsiisanii gartee duyda isaa kan hunda akka madaa godhanii hidhaa jira ballooni. Kanaaf haaluma fadheen bifa fadheen
balloon hidhamuun qabu. Balloo cinaa dhaabbachuun keenya ammarraa hayati itti fufa. Ammoo warri isa hiisisu kun na jabaanaa. Isa hiisifneen nuti immoo na jaanee nagaan jiraannee bobbaanee gallaa jechuun isaanii ni manaamtan. Manaama keessa jirtan. Shay tartiibati tartiibarraa baatee jirta teetiifuu tartiibni kee maqe kanarraayi duraan maqee duraani badaadha. Ammallee ati tartiiba ala ba'u teessa mamaa takkan godhin tartiiba ala ba'uun kee akka isa goote san daran ta'uun kee biiftuunis dhalaadhaan kadhiiraa dhalaadha jee bikkaan liphii ijaansi harkatti libsi godhuudhaaf qophiidha. Wanni takka wanni nadaan keessaan jirtu sodaa takka isinirraa hin qabnu isin fannifnee quxuxurii namaa jalatti akka isin kabajaadhaan kabajaa namaa gootanii heera namaa eegdanii yaatan isin godhuun keenya hin oolamu. Ammoo tanarra najjaana jabaa isaanii qabne maarre jettanii haasawaas xiqqeeffadhaa. Dhabamuun keessan yeroo qariibatti yeroo gabaabduu keessatti injifatamuun keessan hin oolamu. Nagee xarra qinjinaadha. Sossoonee jirra nutuuyi firraa isin dhorkina. Eega asirra baanee isin himne ammaas nama tuffatan asirra baanee ka godhu deeman himanii isin arra maallaqaan san daleeddaniimi nama 100 takka olii wali buunee maallaqaas isin daran akka isin injifannu isin ni beeyna. Bakka takkaa'u dhaquun teessan bakka takkaa'u hin geessanii balloon ni baha waa takkaa osoo hin taane baha. Inshaallah isin ammoo bakka isin seenuu teessan bakka isin dhaquu teessan tartiib sheek tartiibati bakka ati dhaquu teessu ati keessaa ka dhiiraa gadoodhaa'u nuuf ati gadoodhaa'u karaan kee faan gadoodha jira. Caccabuun keetii fi hurraa yoo ati najaa ba'uu kee kana namarra shiree addeetiin najaa ba'ee jiraadhaaf teessa sii miti. Amaarri biyya jiru qottoon Oromoo mataarraa jiru san mee xiqqoo booda inshaallah Oromoon akka godhu teessu laal. Ati isaan sanis dhoyna. Isaan sanis dhoomuu qabda. Adabachuu jinnaan taa'i siiriidhaan taa'i namarraa taa'i Oromoorraa taa'i. Oromoo yaadiif malee miidhini waan Oromoo taateef Oromoodhaaf yaati. Oromoodhaaf halli akkatti Oromoon rakkoo keessaa baatu yaadi malee Oromoon rakkoo naqaattee yaadin. Kanaaf balloo hiitanii eessabbaa keessaniif baatan. Hin baatan. Arraas baruus hin baatan. Eenyuu jiraaf balloo nama hedduu jiraaf nama hedduu dirmataaf nama as jiruuf ka biyya jiruuf ka addunyaa kanarra jiruuf dirmataaf balloo nama hundaa dirmataaf isin mujrimoota maaltu isin beeka dhaabbadhaa deebi'aa adabadhaa. Karaan kun karaa hamaadhaa karaa nama hin baafne kanarraa deebi'aa adabadhaa. Gurbaa immoo takkittiin tun isinirraa kafalamteeti isin wulii akka namatti hin deebine isin godhuu teenya. Akka isin wulii namatti hin deebine. Akka isin balloo nama hundaatu cinaa dhaabbata nama hundaatu waganataaf nama hundaatutu qaamataaf nama hundaatutu gartee waan inni silaa itti miidhame tan aara isinirraa ba'a nama hundaa akkanan najaan baatan. Karaan kun karaa hallayyatti isinoof karaa biliirratti isinoof biliileen seenina osoo deemtanii hallayyaa gubbaadhaa gad hin seenina osoo deemtanii hallayyatti hin haarina. Adabadhaa taa'uu baannaan akkaataan itti teessanis isinii qophaa'ee jira isinii kaanee jirra. Balloo namni hundi dirmachuuf jira. Namni hundi gara isin feetan harkaan lolaan waan feetaniin lola isin beektan lola feetaniin gara kitaabaatiin gara gartee siirii isin hin beekneenuu namni balloon yoo tuqame abbaan fedha ka beekaa callisu kun hundinuu beekaa cufnee beekaa osuna malee bakka roorroon akkanaa nu keessatti isinirra qaraatii qabna isinirra waa beeyna isinirra muxaxawwara nuti ukkaamummaa teessan jilmatti jilmaadhaan akka harree duudaatti namaan deemtan isin akka harree duudaatti waan ijaan gartanii fi waan liqimsitan qofaaf dhumuudhaa fi waan liqimsitan irratti
dhabeeytan malee haa bakka silaa tartiiba ati naguma ishee tartiib siin yaa jallaa ba'uun kee najaan bahettee hin deemin siiqa dubbii kanaa kana dalagu guddaan nama hunda hiite kaanitti harkaanfatte arraboota balloo osoo deemtu ballootti harka laatte osoo deemtu balloo tuytu osoo deemtuuti balloo tuytan siifi ililliin jalloon akka muka dabaadha tan makluuqa boru tolatti ooltu makluuqa isiidhaa tolu akkas gootu makluuqa san udaan nyaachiftee makluuqa san sadarkaa sanitti miite nama itti dubbatti tuni jalloon siif haftin sayin tamucaa saniitu siin haftu tamucaa saniitu sirraa kafaluu teessi oromoon si qophooytee akka jirtu beektaa si jala jiran si fannisuudhaafi si jala jiran akkana dhiiraa fi dhala walii hidhamuu wayii gartani akkana walii hidhamuu teessan isin jala jirra nama takkaame nama dhibbaan isin jala jirra ba'uun teessan namuma nama miidhuu addunyaa kanarratti guutuun intala maraattuu intala sammuun fayyaa hin qabne ta makluuqa akkas gootu ta makluuqa udaan nyaachuuf saniif imma siimii isiniif imma warri balloorra waan kana dalage najaa baana jettaniiti an amma tarkaanfiin ariidanarraa isinif fudhachuu deemti himnee isinif fudhanna himneeti zaahir baanee isinirra fudhanna zaahir baanee silaa nama sodaa teessan nama isin dandeenye taate asirratti baanee isiniin himu laakiin isin himneeti isinirra fudhachuu deemti zaahir baanee bakka isin jirtan beekna bakka isin galtan beekna waan isin dalaydan beekna nama irraa waan kana dalaydaniin beekan ba'uun teessan isin jala keetiin jira amma duraan laafinni yoo duraan jiraate arra deemtanii balloo toltaniimi deemtaniiti quba ija nama keessaniimi amma akkuma nama gartee kanniisa fijjiiseeti kanniisin isin jiga balloo toltanii nyaadhamtan akka gododachii qototan hin baatan godni isin hin fuudhu bakki feete isin hin fuutu nyaadhamtanii jirtan amma booda tanatti isinii boota ballotti isinii boota arkuuf jiraattanii hanganumaan isinii ibsuudhaas bee daawwattoota keenya balloo hidhameen akkaataa inni itti hidhame nama hidhe isinii ibsuudhaas bee namni kun hundinuu cinaa dhaabbanna cinaa jirra balloo cinaa kaanee fi jirra deemaniiti ballotti harka laatanii kanaafuu nuti kaanee jirra rafaan jirru daawwattoota qobsaa hojjirra nu wajjin nu gargaaraa isin jenna hanga gartee balloo baasuudhaan tattaaffii balloo baasuudhaa goonu isiniin nu jajjabeessaa isin cinaa jirra nu jajjabeessaa isin jenna kaanee jirra balloo isiniif baafna